ربي ستان إيا يا الله أبولي وانكيا يا الله كم فجاتي بيا يا الله قرين تكا لمنا ننسيتي يا نفر يا الله إن إسلام أركني وانجالا فضلي رب العالمين يا ربي أمانة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني جرتو أردبتوتا في كبجمتوتا أشوتو جرتو نغاكي ساني بغجراتني أني جرا سنين جتشا أمتك قالي في أمتك جرتو نغاكي ساني جريني بدادا كنيابتا ندادا أنا براندون توغاري تسنين جدا أمتك يا أمتك قالي warroonni Ashootuuf maatii taatanii jirtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Jalqaba irratti akkasumas warroonni Ashootuuf maatii hin ta'in maatii ta'aa gara maatii kiyyaatti dabalamaa isiniin jedha. Kabajaaf jaalalaan waamicha isinii godhee jira gara maatii kootiitti dabalamaati. Wal cina dhaabbannee wal haa guddisnuun dhaamsa kiyya uummata qaalii uummata gaarii. Akkasisiniin jecha ashoontuuf maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Ashoontuuf wanti qabattee dhufte waa'ee obboloota keenya biyya Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa fi cinqamaa jiran irraa xiqqoo waa dubbachuu barbaada. Du'aa illee hanga dandeettii kootiin hanqaradhaa fi dhaamsallee ni qaba. Waan dandeenyuun du'aayiidhaan bira haa dhaabbannullee ni qaba. Walumaa galatti waa'ee obboloota kootii irraa xiqqoo dubbachuu barbaada isiniin jecha akkas isiniin jecha uummata gaggaarii inshaallah rabbiin dandeettii isaatiin quwwaa isaatiin kuduraa isaatiin obboleeyyan keenyaaf haa tumsu jechuun barbaada. Jalqaba irratti rabbiin dafee atattamaan furmaataa fiduu fi nama komachuu irraa obboloota kan waan qabdanii miidiyaa qabdan sheer godhaatii sagalee ta'aa fi dhaamsa kiyya sababii isaa sagalee ta'uu qofaa miti. Namni tokko yoo isin jalatti arge namni lama yoo isin jalatti arge yoo du'aayii godheef rabbiin abbaan irraa qeebalu hin beeku. Kanaafuu jennaan anoo hordoftoota hin qabu. Yuutuubiin koo yookaan peejiin koo yookaan wanti isin qabdan jechuudha. Sooshaal miidiyaan koo xiqqaadha nama biraan ga'u hin jedhina. Maaliif sooshaal miidiyaa nama hordoftoota 50,000 60,000 qaburra isin namni lama isin jalatti argee waa'ee kadhatuutu furmaata qaba jechuudha. Sababni isaa maal faayidaa qabare yoo sagalee hin taaneef yoo sheeriin gooneef 50 qabaate 60 qabaate uma faayidaa hin qabu jechuudha. Maafii faayidaa. Kanaafuu jennaan hordoftootuma xiqqaa qabdan jalatti sheer godhaa. Waan qabdan sooshaal miidiyaa keessa hunda jalatti sheer godhaati sagalee ta'aa fi haaliif namni lama yoo isin jalatti argee du'aayii karataaf jechuudha. Du'aayiin sun immoo hin fayyada. Sababiin isaa abbaa rabbitti dhiyoo jiru ana keessaa isin keessaa hin beeknu jechuudha. Rabbiin abbaan itti dhiyaatee jiru isa qofatu beeka jechuudha. Abbaan dafee irraa qeebalu hin beeku anillee jechuudha. Kanaafuu jennaan anarraa qeebaluu danda'a, sirraa qeebaluu danda'a, sirrastis qeebaluu danda'a. Kanaafuu jennaan du'aayii obboloota keenya barbaachisa. Hatattamatti du'aayiidha kan obboloota keenyaaf dawwaan jechuudha. Maal nama komachuu dhiisne du'aayaa kadhannuun dhaamsa kiyya. Du'aayii kana immoo yoo sheer gooneef namni lama barreesse yaa rabbi obboloota koo achi keessaa baasi jechuu danda'a. Yaa rabbi obboloota kootiif tumsi yoo jedhe kun abbaan rabbiin irraa fuudhu hin beeknu wanna ta'eef kanaafuu jennaan hordoftoota qabaattanii dhiistanii obboloota keessan suuraa isaanii haa ta'u sagalee isaanii haa ta'u sheer godha. Maaliif rabbiin biraallee ni arganna. Addunyaa irratti illee obboloonni keenya yoo achi keessaa kan ba'an ta'anii isaanillee kana ilaalanii boriituu namaaf fakkeenya ta'uu danda'u jechuudha. Namootuma akka keenya hojjetachuudhaaf biyyaa baay'ee anarrallee sirrallee boriituu waan ga'u hin beeknu wanna ta'eef sin jechuun barbaada obboloota kan koo qaqqaalii fi gaggaarii. Kanaafuu jennaan sagalee haa taanuu fi du'aayaa goonuu fi amantaa feetan keessa jiraadhaa musliimas kiristaanas amantaa feetan qabaadhaa seera amantaa keessaniitiin rabbiin kadhadha hin dhaamsa kooti obboloota kan koo sinirra beekee osoo hin taane namni waanumatti dhaga'ame dubbata jedheetanii akkasii ashoon nurra beekumsa qabdii jettanii tanaan jedhina sinirra beekeetii miti kan irraa dubbachaa jiru.
Kanaafuu jennaan hangumaa yaada kiyyaarraa ibsachuu barbaadeetanii maaliif bakka cite dhukkubaa jetti Oromoon. Rakkoon obboloota kootii kun dhugaa dubbachuuf na dhukkuba jechuudha. Maaliif dhukkuba kooti? Ani garuu namaan tokko keessaa beeku hin qabu. Maali garuu nama wallaalus nama waan hin ta'eef na gubaa jechuudha. Kanaafuu jennaan irraa hanga dandeettii kootii dubbachuu dhufe isiniin jecha. Kanaaf hordoftootas qabaadhaa, qabaachuu dhabaadhaas, xiqqaas qabaadhaa, guddaas qabaadhaa, waan qabdanii sooshaal miidiyaa keessan hunda jalatti sheer godhaa, sagalee ta'aa fi du'aayii godhaa fi isiniin jechuun barbaada. Sababiin ani isiniin jedhaa jiruufis immoo namni lama yoo argee du'aayii godhee fi ba'e gahaadha isiniin jechuun barbaadeetan. Maaliif Rabbiin abbaan narraa qeebalu hin beeku waan ta'eef. Kanaafuu jennaan obboloota keenya cinqii fi dararaa sana keessa jiran wallaahi Rabbiin atattamatti achi keessaa isaan baasu. Dhugaa dubbachuuf akka inni ulfaatu namuu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Wallaahi ani baadiyyaa kana keessa taa'ee baadiyyaan kun kanaan dura galgalanii qorra ture jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Garuu torbee kana ha'uuzu billa wallaahi silipperii tokko uffachuu dadhabeetiin gate dhugaan isinitti hima. Maaliif gubaa isaatii? Wallaahi yoowwan jarri immoo pilaastikii uffatanii mee akkamitti jiru Rabbii jedhaatti kana tilmaamuun hangas kana namatti ulfaata jedhee yaaduun isayyuu immoo dhugaa dubbachuu fi biyya addunyaa kanarratti Rabbiin kallaqe keessa biyyi akka biyya keenya qilleensi isaa bareedaa namni qilleensa bareedaa sana keessatti uumame qilleensa biyya namaa kana danda'u isuma wayyaa keenya uffannee akkuma namaatti jiraataa jirru hangam akka inni nutti ulfaatu wallaahi hin beekan qilleensi biyya kanaan amma biyya keenya keessaa ergan baay'ee dhugaa qorra biyya kanaallee hin danda'u owwa biyya kanaallee hin danda'u jechuudha. Garuu uffata koo uffadhee jiraadha. Ijoolleen kun immoo yookaan obboloonni keenya kun immoo uffanni irraa ba'ee yeroo qorraas yeroo owwaas ballaaxaa kanarra lafa simmintoo kanarra ciisanii pilaastika yaa Rabbii kiyyoo. Wallaahi kana namummaan kamiyyuu tilmaamuun namatti ulfaatu jechuudha. Akka inni ulfaatu Rabbii dhumtilaa dandeettii isaatiin dafee achuma keessaa jara baasu malee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko cinqiin jarri keessa jiran osoo isin naxxaniin argin tilmaamumaan isinitti ulfaata jechuudha. Obboloota kan koo warroota ala jirtan Rabbiin isin ateeksu isiniin jechuun barbaada. Biyyi namaa kun gaarummaa hin qabdu. Adaraa obboloota kan koo dhaamsan isinii qabu. Ijoollee biyya namaa keessa akka kiyya jirtan jechuudha. Adaraa eenyummeessaa malee warra akka kiyya daladdan dhugaa isiniin jedha obboloota kan koo maallaqni isin hojjetattan isinitti ta'aafu firiidamii isin biyya keessan keessa jiraattan faayidaa guddaa isiniif qaba obboloota kan koo. Duuniyaa har'a hojjennu kana yoo mataa dhabnee jenne amma ijoolleen obboloonni keenya kun kan keessa maraatellee jiraachuu danda'a. Kan du'ummaa hangas kanayyuu tilmaama hin qabu jechuudha. Kanaafuu jenna yoo sammuun keenya maraate duuniyaa hojjennu kana maaltu nyaata kana tilmaama Rabbii jedhaati dhugaan isinitti hima. Addunyaa kanarra hanga jiraannu hin beeknu. Kanaafuu jennaan gara biyya keessanitti galaa. Warroonni akka kiyyaa heeyyama malee biyya namaa keessa jiraattan anas isiniin jedhee galaati biyya keessanitti rakkadhaa. Biyya kamitti riskiin harka Rabbii jirti hojjettanii nyaattu dhugaan isinitti hima. Riskiin bakkuma isin deemtan isinii wajjin natti Rabbumatu jedhe kana anaa osoo hin taane jechuudha. Kanaafuu jennaan piliis adaraa Oromoo kiyya. Dhugaa cinqiin namaa yeroo nama rakkatu argitanu isinitti ulfaata jechuudha akka waan ofii keessanii keessartanitti. Kanaafuu jennaan fala baafadhaa warri ala jirtanii warra akka kiyya heeyyama malee biyya namaa keessa jirtan maallaqaaf jettanii hin dararaminaa obboloota kan koo osoo firiidemiidhaan hojjetataa jirtan osoo maallaqa xiqqoo argachaa jirtan keessaa baqadhaa galaa. Yoo nan du'een bada malee maallaqa naa wayyayyoo jette galiitii heeyyama kee sirreeffadhu deebii. Dhugaan isiniin jedha ani akka yaada kiyyaatti jechuudha akka wallaalummaa kiyyaatti dhaamsi gosa kana isin warra ala jiruuf garuu Rabbiin isin ateeksutti kasaa jira Rabbiin isin akaa'atu akkasumas obboloota keenya ciqqii fi dararaa sana keessa jiran Rabbiin wallaahi yeroo gabaabaa keessatti inni wanti inni dadhabee hin jiru jira achi keessaa nuuf habaasu nu haa gammachiisu Rabbiin sanuu haala keessa jirtan keessayyuu jiraadhaatii du'aayii godhaaf isiniin jedha. Warroonni amantaa biraatis seera amantaa keessaniitiin akkuma amantaa keessaniitti Rabbii keessan kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Wallaahi cinqiin obboloota keenyaa kun nu dhukkuba. Ani akka kiyyatti na dhukkuba jechuudha. Wallaahi cinqiin jarri keessa jiran suni na dhukkuba.
osoo nannaqee hin argin na dhukkuba jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu akkasitti dhiphattan akkasiin cinqamtan waan an beekuufu jennaan du'aayii godhaafi du'aayiitu barbaachisaa isiniin jechuun barbaada. Namni addunyaa kanarra jiru mootummaan biyya addunyaa kanarra jiru zulmiidhaan guutame waan ta'eef nama hin dhaga'u jechuudha. Anaaf si dhaga'u miti isa kamiyyuu hin dhaga'u waan ta'eef rabbiin guddaan immoo kan sin tuffanne kan sin ciigaane kan nama kamuu ija qixaatiin ilaalu nurraa dhagaa waan ta'eef rabbiin kadhannuun dhaamsa kootii isiniin jedha. Kanaaf yoon isin mufachiisee yoon isin aarsee jiraadhee dhiifama naaf godhaa isiniin jechuun barbaada hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Kanaaf dogoggora koof dhiifama ofiinaa jedhaayi hunda keessanuu rabbii jecha isin jaalladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi